السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفونا جرجرت المن ورمو هندي كيسن كان الدنيا كان أرقمتن هندي كيسن وأكم نجا فيا كيسني بقدرات تاني سنين جدا الحمد لله رب العالمين في ربي قدراتين حار أس ديبي وفي جرا وري يوتيوب كي فارات سبسكرايب شير لايك ناخدا سنين جدا المن ورمو هندي كيسن سبسكرايب قد يوتيوب كي حاريا حانا قدتو ولا قد سنين جدا سبسكرايب godhuun isinitti baratu akkasi ijoollee oromoo har'a chaalenjii wayii qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Chaalenjiin kunis maal jechuun keessanii nafu chaalenjii dirhama tana lafa mana qaaree hedduu garaa nama nyaatti dirhama akkana waddadde tana lafa naqu akkasii waa hundaafuu dirhama tana lafa neqee ija hidhadhee saanitti guuruu heda hangam akka nyaadhumee waliin laalla. Isin daanyaa kiyyataya tuufoo naaftaya isiniin jedha akkanaati chaalenjiin kiyya akkasitti tolu abdii qaba. Like naaf godhaa, viidiyoo kana share godhaa, subscribe godhaa, walaa jajjabeessin isiniin jedha ilmaan oromoo akkasi turtiin keessan hanga dhumaa nafaana haa ta'u. Birrii tanallee tabarkaa haa taatu jedha eebbisaanii kuma 500 fa'a hedduu garaa na nyaatte illee lafallee naqu haa ta'u mee hundaafuu lafuman naqaa akkasii isin bohaarsuudhaaf jecha mul'atti isinitti mul'atti akkasii hordoftoota kiyyaa kuno saanii kanatti guurradham iji hidhadhee jechuudha. Akkasii baay'ee mul'atu si'a. Ilaalu godhaa sirriitti ni hidhadhee ija. Mul'atan kunoo hidhadheen jira. Aku no sudah jasa wallah. Majalah lah tek kegedean arcane ga. Bismillah. Waninya deh. Maling goda. Uffatan bitadha. Waan saanii keessatti waan gurradhe uffatan bitadha kala soomata kaayyoon godhu biyya sin ergu uffata saanii keessa gurradhu tana tas keessa gurradhu tan uffatan bitadha sin jedha. Bismillah. Isin nalala gani gurradhu. Bakki taa'u sedduu natti hin taane bismillah shaytaan rajim murrachat. Fudhadhe ya Allah wanda ta fudhadhe jira mamma fudhadhe waa keessa buufadhee jira xafnaa jettee jirti. Makan kun dia akhi. Aci tak beda beri. Biya nyata. Makan tanya tidak dia akhi kawan makin. Auzubillah. Lama keessa guuttachuu oolu godhe
Ya Allah. Hordoftoota kiyya birrii meeqa fudhatte? 500 dhibba bichaa fudhate. Dhibba bichaatti gurradhe ilaa amma. Awuzu billahi shaytaan rajiim. Ammallee ittiin deebi'aa ammallee. Nama hojii taphadhu hin qabu waan ta'eef kophama kiyyaan taphadha. Hin argu sirriitti dhadhaa'uudha. Baay'ee amanamummaa qaba sobu. Otoo hojii hidhatee sobee jedhadhe isiniin jedhu. Bismillah. Amma hundaa harachuu qaba. Inshaallah. Mama wallahi itti qicadhee jira dhugaa. Saaniin korkaanatti jettee waan keessa kaa'u. Waan keessa kaa'u saanii sagalee natti dhageessifte. Allah birrii fixee. Allah birrii fixee waan as keessa kaa'adhe uffatu maaniin bitadha malee. Waa takkaan isiin godhu. Biyya isii erga jedhee iyyaadu. Akkuma lamas fudhadhu, akkuma sadiis fudhadhu. Mudullee danda'ee guurradhu. Biyyuun ergu uffataan hin bitadha. Halaawaa fa'a. Ina abbaatu. Namatu dalagee isii fidee. Way. Wallahi bakka taa'utu naa dhabe beekani. Bakki taa'u xiqqoo kilaasiin teenya baay'ee xiqqoo waan taate. Qiccee kayaa haadha ayoon. Ayoon. Oh my god. Auzu billahi minash shaitanir rajiim. Syariat nurra jira. Mereka kulla nampak. Ofin arguan teh. Muskilah. Kata bani tu guru waya kana itu kuni wan takafur ubah. Ai kantane video tu Roma video sana. Ya umat. Harka tokkoon isaanii qabadhe yaa Allah birrii kottas. Oh yes. Amma itti darbadhee jira gatti darbadhee mooyii malee itti darbadhe natti dhageessifti isaanii yoo ani as keessa buusu natti dhageessisti. Ani shoshooshitee jira akkasii. Ya Allah. Tidak berarti.
birrii meeqa gurradhe birrii qoyama gam fudhadhe birrii kuma tokko agana fudhadhe kuma 500 kuma 2 kuma 3 fi 300 fudhadhe wallahi kuma 3 agartani hordoftoota kiyya kana hundaan huccuu taari'am au eebi wallahi kan hundaan huccuun bitu kan hundaan huccuun bitu kalaas gaabbee jira kan hundaan dasee bitee mannaa guutire yaa hordoftoota kiyya ji'a meeqatti fedhiseedha birrii kuma 3 tanaayyuu warri mana madaami dalaydan hin beekani akkamitti akka dhuftu akkasii isiniin jedha kunoo baay'eetu habee lafatti immoo antana nyaadhe kanneen tofeetti akkasiitti isiniin jedha tabarakaataatu jedha du'aa itti godha akkasii isiniin jedha chaalenjiin kiyya har'aa kana fakkaata adda ta'e malee adda ta'es dammoo bakkee illee hedduun ati hin tolle bakki taa'u kanatu na dhiiba akka xiqqicadhu dhabe akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyya chaalenjiin kiyya kun akkasinitti tolu abdii qaba like godha viidiyoo kana like yoo xiqqaate mee dhibbuma takkaa godha yoo tumni kiyya haaraa waan ta'eef haarawamu wallah akkasii like godha subscribe illee godha subscribe godhaame sirriitti subscribe godha subscribe ittiin qusatina homaa ittiin kafaltan waan ta'e nama kamiifuu jechuu nama YouTube banate kamiifuu subscribe godhaa fi wal guddifnaa wal gargaaraa isiniin jedha ilmaan Oromoo akkas fakkaatti chaalenjiin kiyya har'aa kana fakkaataa hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu akkasii nagayaannaaf jiraadhaa isiniin jedha ilmaan Oromoo walaa jabeessinu walaa guddisnu istiin homaan ofii gootu nagayaannaaf jiraadhaa isiniin jedha ciao